Hundi achiin booda daa'imnillee achiin booda qabeenyillee achiin booda maallee achiin booda wama takka dubartii dhugaa sitti hima afaan dubbattu malee odoo Burji Khaliifaa kana kennitee fi yoo bakka sanatti isiin quubsine wama takka si caalaa hiyyeessa karaa irraa filatti kan listoota dhagee bulu. Qabeenya illee hin barbaaddu jalqaba irratti ilmoollee hin barbaaddu wanni isiin barbaaddu jalqaba isii gammachiisu. Mitoota itti dhama barreessa. Bakka miira si eeguudhaaf. Miiri keenya keessatti ani warana hordofu kanaaf gaafataa jira mataa kiyyaafuu dooktoraa dhiisii hiikadan. Eshi dawaa wanno jira amma yeroo baay'ee argite ta'e jaartaaf jaartiin sababaa hinaafarraa akka ifaa yaadumaatii dubartii maatii akka obbolummaatitti dhiyaattu qoosaaf jettuun fa'aa waan biraatti fudhattee jaartiin gadiin akka malee hinaaftu jirallee akka badaa hinaaftu jira ka hinaafa abbaa manaa garmalee qabu nooman taane hundarraa hinaafu dubartii daran mi jaalaka sarte hinaafa kana kan irraa qannasiisu jira dawaan. Dhugaa dubbachuuf kun dawaa hin barbaachisu. Jalqaba irraa wanti guddaan akka itti leenjifatte fakkeenyaaf farda tokko akka itti leenjifattetti gulufsiifta jechuudha. Sii galee maaliif gaafuma jalqaba isiidhaan walitti dabalamtu waa amala keessa hunda himtaaf fakkeenyaaf kan dubartoonni taphachuu baay'iftee yoo kan taphachuu baay'iftee an nama qalladu nama taphatu. Okay. Kanaaf nama hojii waan taphadha ta'e waan biraatti fudhatanii yoo waan biraa waan fudhatu taate aneefatti boru rakkina guddaa nurra ga'a yookiin gargar bahuu dandeenya jettee waa'ee amala kan keetii irraa takka lama itti himti. Isiillee waa'ee amala kan keetii irraa takka lama itti himti. Kanaaf wanti guddaan saakolii ijoollee eeguudha waan ta'eef saakolii keessi eeguu qabdi. Sii galaa miti? Saakolii keessi eeguu qabdi malee abbaa barbaadoo ta'ee ati nagayyuu gaafattee dhugaa amma jechuun kanuma keessan barumsa waan ta'eef isinii himaa dhugaa dubbachuu nama jaartiyya. Nama rana shakkitu abbaa barbaadde qalbii guddisan uumamaan hin qallada hin taphadha baay'ee. Shamarran barbaadde odoo hin jiru dhaqeeti dubbiseetiin nagaa akkam fayyaa jedhee bira darbe. Maaliif akka bulummaatitti dubbattu itti hin beektu kamara itti mee jira kaa akka itti leenjifatte sin jedhe jechuun akka bulummaatti ilaalaan sii galamti miira biraan qabuuf. Sii galee miira biraa waan taasa karaa deemaa jirtanii walitti dhuftanii gillee itti maramtu kana akka bulummaatti ilaalta filaaltu maaliif beektireeti? Duratti ni rakabeetta akka jechuun taphadhu. Amala kee dura himteef. Duruma gaaf duraa sin jedhan gaaf dura walitti dabalamtu amaloota kan kee tokko tokkoon himtaaf. Sii galee waan jaalattuu fi waan jibbiturraa. Isiillee waan jaalattuu waan jibbiturraa siimti. Garuu wanti isiin jaalattu jibbitu suni woo waanuma bakka hin jiraa misin biloo ta'ee jedhe sirrii miti bakka kana sirreeffadhu jettaan. Sii galaa miti kun hawaasummaadha waan ta'eef waan kana sirreeffachuu qabda jetteen itti himta. Achiin booda immoo homaa itti fakkaatu bakka asliin bakka normaalidha waan nama jaalatu. Dawaa keessan kanatti faaxeen meeshaan jala bal'atee fudhatteetiin fayyadamtee dhiphatee fi abbaan manaa isii irraa gammadee isin galateeffatte jirti. Sirriitti malee kun guute. Guute. Keessaan waa baay'ee nu ergan jechuudha sagalee waa baay'ee guyyaa irraa waa tokko lama nu erganii bara. Waa baay'ee xagganaa wallaa. Daaboo bal'aa akka jedhamu jiddu galeessa seentimeetira meeqa yoo ta'e meeqatti deemuu qaba akka dooktora daabboo tokko. Jechuun laal amma hin beekamu daabboo isaa gofee iyyuu saayizii fakkeenya namoota tokko tokko uumamaan qaamni isaanii babal'aadha. Hin beektaa miti namoonni tokko tokko bara akkam qaama babal'atanii bara. Argitee rakkinna isii osoo hin taane rakkinna qaama babal'achuurraa akka ka'e daabboon isii hin bal'atti namoota tokko tokko. Yoo kamatti ta'e namichi waanuma waliin ciisu illee itti fakkaatu sii galaan bakka waliin ciisu bakka fiilingii wayiitti dhagamu fiilingii gaarii itti dhagamu. Dubartii biraallee dhaqee argeera waan ta'eef inni kayaadu isi bultii barbaada yoo ta'e tabiraa bira dhaqee jira isi san xiqqoo daabboon isi dhiphaadha waan ta'eef inni kun immoo akkam jedheetiin suutumaan jedhe dhiirri waan namatti mul'ee waan guddatu suutumaan laashachuu barbaada waan ta'eef laaleetiin jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba okee qabdi dawaa kan fayyadamuu qabdi. Dawaan kun maal godhaa waan biraan godhu walitti dhiphisa bakka laal sii galee qaama si walitti wanna jedha jechuudha. Sii galee mee isa kana daaladhaa warra daabboo bal'aa qabdan. Daalacha kana ijoollee baay'ee koomentii jalaan bitan na jedhaa jiru akkamitti itti fayyadaman? Bishaan burcuqqoo tokko wajjin maankaa shaayii tokko godhanii deeqaa lamaa caalaan danfisan xiqqoo bishaan irratti danfisanii galgal qalalanii yookiin biibanii eegasiin booda immoo yoo inni qabbanaa'ee jedhe waan akka kotoniin akkuma isin jedhe kotonii yookiin carqee qulqulluun tuqaniitiin
qaama saalaa si kana keessa isaa seensifteetti ni qatti. Akkanama burcuqqoo shiboo soft miicutti miican. Keessa isaa seensifte dhiqattee irra isaallee miicaa. Manuma distii dhiquu kanatti. Yaa. Eshi. Achiin booda immoo gaafa sa'aatii tokko geettu yookiin daqiiqaa 30 geettuun booda bakka dhadheetiin jaarsaa hojii rafti bakka jaarsiraan tursu waan kana akka fayyadamti. Jaarsiraan tursu garuu dhiqattee sa'a tokko yoo ta'u walumatti deebiti daabboon. Of course daqiiqaa 30 booda bakka qaamni si baay'ee walitti xabbaba bakka hedduu mi'eefti bakka achiin booda. Abbaa baay'ee gizee godhamtee geessite deebi'ee bakka duraatti deebi'amoo akkasumatti ta'a. Yoo xiqqaatee jedhe haa guyyaa 2-3 fayyadamuun sun ishii guyyaa 2-3. Guyyaa 2-3 booda bakkuma duriitti deebi'a. Bakka duriitti deebi'a. So kana jechuun gabaabumatti maalidha miira isaa gammachiisuudha. Okay. Malee permanently akkasii kan walitti qabu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Okay. Yeroodhaaf. Yeroo hundaa maal gootee dhiqeessitiin kanuma fayyadamtee jechuudha. Isa fakkeenyaaf dubartiin arabaa bara. Dhiirsa wajjin gaafa rafuu barbaada waa baay'ee godhanii hojii rafan. Waa baay'ee. Oya abbaa Dr. Ifnaan. Amma abbaa manaatiif haadha manaa tokko yookiin jaalallee lamaa jira jenne yeroo baay'ee dubartiin fedhii ofiin himattu isiin har'a godhamuu barbaaddi jenne fakkeenya keessa isii abbaan manaa hin beeku yookiin jaalala isiitu haa ta'u hin beeku isiin gizema dhufu inni alaa dhufe fiilingii babbareedaa itti agarsiiftee yoo ka barbaaddu ta'e godhattee fakkeenyaaf haa jennu waan kana godhattee yoo akka carraa ta'e alaa ittiin tolin yookiin rakkoo wayirra ga'uu danda'a namni wallolee manguddummaa deemuu danda'a. Wayii wallolee hidhamuu danda'a yoo nagar wanti wayii mudate yoo beellama isii sanirra hafe waan isiin kaayyame sanirra hafe yoo mana hin galin yoo waan argatin miidhaan irra ga'u jira itti godhamu qophooftee fi gootee yoo hin godhatin. Naagari dubbadhee jira sirriitti. No miidhaan tokkollee hin jiru miidhaan qabu. Warroonni ijaarsa qabdee dhiibin osoo itti fayyadamanii jedhanii qaamuma isaanii bareechisaan malee qaamuma isaanii midhaasaan malee miidhaa wayitu hin qabu. Omar rakkin jiru. Akkuma nama qayyateetti bar. Namni qayyatu fakkeenyaaf okay akkam jira argitanii nama qayyate iwwata wastii jedha nama ijoolleen singiloonni dhiyoo kana qayyatanii miidiyaa makaa irratti argaa turre qayyattee gitee galtee si wataa jedhan osoo argadhe jettee waswaasa argite si wataa jedha nama qayyi kun nama wata nama feesisaa jedhan kunoo akkam irra caalaa qayyuu fiilingiin qayyaa qayyattee yoo dhiira wal qunnamtii saalaan goone si wataa jira jechuun si feetisa osuma feetuudha abdullee fedhiidha waan ta'eef mammarattee rafta rakkoo miti kuni hoo akkam jechuuf. Kuni fedhii akkasiitti miti fedhiin isaa fedhii baay'ee iska kaasu osoo hin taane wanni guddaan qaama kan kee dhiphiseetiin okay akka jaarsira gammadu gochuudha. Okay inniata mul'isunillee jira inniata mul'isunillee ka bifa aarfatan bifa lamaan jira ka aarfatanillee jira ka aarfatan sun immoo gaafa aarfatteetti immoo dhugama miira saniif kakaasa beekta miira saniif kakaasaa akka sirriitti bakka waa barbaachisan gabaabatti gaafa akkas godhatteetti giddeeta waa hojii rafuu qabdi ka aarfatanillee jira waan ta'eef si gadi dawa aarfatanii jira giddeeta hojii rafuu qabdi inni kun gatti miidhate. Dhiqataa kun argattuu baattullee Omar akkoon qabu jechuudha. Omar irratti dalagaa jira ammaaf immoo kan fedhii namaa jabeessuu fi fedhii namaa eeguu fi akka fedhiin dafee irraan baane kan godhutu jira jechuudha. Akkasumas namoota tokko immoo dhugama dubbachuu fi banaana isaaniitu laafaadha. Argitee banaana isaa dhiira tokko laafaadha. Dafee hin ka'uuf. Argitee dafee hin ka'uuf warroota akkasiitiif immoo dawaan kun hedduu midhaagaa. Fedhiillee hin dheeressallee tursisan sa'aatiillee ammallee banaana dafee hin kaanillee ufumaan kaasa. Nyaannan. Wallahi. Ufumaan kaasa. Si galee gaafa amma kan dhiiraa kanallee akkuma kan dubartii san gaafiin fakkeenyaaf amma abbaan manaa tokko dawaa kana bitate jaartiin kushiina waa godhaa jirti inni jaartii habaxxaruuf nyaate fakkeenyaaf haa jennu akka carraa ta'e isaa nyaatee geessee isin kushiina dhufteetiin nyaata fidanii nyaataniitiin rafuuf ka'an jidduma kana keessa yoo duudi itti dhufe diskoortii yoo jalaan qabaatin
rakkoon irraan hin ga'u. Rakkoo maa irraan waan ni ga'u tokko hin jiru. Maaliif waan garuu hin cannaqama tokko jiraate wantichi dhaabata beektaa. Takka cidheenan deemu asii galee hin cannaqama asii galee waan biraa miidhaan raga'u hin jiru hin cannaqama asii galee hin barbaada namtichi wanti bakka hin jirtu akkuma taphate duddi turee danda'a. Hin cannaqama garuu minum wanti fedhii biraa yookiin miidhaan biraa raga'u hin jiru. Oke hin barbaada garuu minum maara galchinu bakka. Eegee yoo dhabee jedhe eegee yoo dhabe ammallee xiqqoo jedhee irrafa. Xiqqoo jedhee yaa'illee ammallee wantichi ka'eeru argaa. Ammallee irrafa deebiitiin ganaa illee amma akka isaa bakka yoo dhabee tafsa kutee hin dhiisan numtu mataa isaatiin. Warroon jala deemtanii waan ta'e barreessan baas jala kun waa'ee barumsaatu waan ta'eef sin ilaallatu. Warroonni kun waa'ee mul'ii gadiiti waan amma rakkoo amma inni irraa haa ta'u kana namoota jiran kana hunda keessaa yoo xiqqaate namni 3-4 hin dhabu kun rakkoo uumama namni tokko gaafa. 3-4 miti keezii akkana guyyaa waa baay'ee ol keessummeessaa oolan miidiyaa ol baase malee dawaa kan qopheesse keessaa waa baay'ee guyyaa irraa qopheessaa oolan. Rakkoo kanaan baay'inaan kan saaxilamaa jiru dhiira moo shamaran? Dhiiran. Eshi. Isaan parsantii 75 nu caalanii barkanaaf nun taazabina kaayisiyyoo dhukkubsataan kennatin bira dhufu. Yaa shamarri himatti dhugaa dubbachuudhaaf waan shamarraa jaalatu qaba. Hojii kanarratti waan jira barsiifti. Ifa gala dubbachuu barbaadu. Rakkoo abbisan yoo daabboo sillee kan woolsi ta'e ila doktora lakkuu daabbootii keessa bakka sana woolsi ta'e manti. Argite namni dhiiraa garuu yeroo baay'ee wannaa ofii shinfatii ofii shaffanuuf jedheetiin dubartii miidhabeetta natti dhufanii keessaanii jaarskii akkanaa na gammachiisu dhiibi nama dhossee dawaa isaa fuudhu jira bar dawaa nama silaa dhiirri kun ofii isaatiif fayyadu qabu nama dhossee ana jala dhaga'ee dhufee isaa fuudhuuf itti jira dhossee kennaaf jedhee dhossee nyaachisadhee hin jaalattiin garuu hin gammachiisuun maal gochuu dandeessi nama raqabina taate barsiin. Jaarsi kiyya sirriitti nan godhu jetti. Fedhii isaa dafee irraa bayaa argitee kan gosa rabee jedhe maal gootanii dafee fedhii si dhufuu miti maqaan nu bade badabbaa Dr. Ifnaan nu dhoysa nu du'aan iccitii yoo tiyyalee dhuftee isinitti himatte nu du'aan kun salphina. Ani ogeessa fayyaa waan dubbatu bar odoo abbaan barbaade jira dhufe jechuudha. Waan namaa kennu malee waan namaan dubbate kelidha jechuu hin danda'u. Waan jira tootaalii namaa ibsa malee fayyaa irratti jechuudha. Akka sakireetiin jiru sakireetiin nama eeggamaa. Sirriitti jechuudha. Argitee kanaaf eebaluu hin jedhamu. Kanaaf akkasitti yeroo baay'ee akka jedhanii himatan jechuudha. Kanaaf nuti immoo dabbaa fa'aa baasu hoo jira? Nin jira inni waa lamatu jira. Dabbaa qofa baasuu barbaadaniif waan dabbaa qofa baasu kenninaaf. Harma jigellee kakaasuun fakkeenya ijoolleen fakkeenyaaf harma jigellee alaalee harma xiqqaa qabdu jira. Akka kana kamala takkin qabdu. Harma kaasuun hin jira. Waa baay'ee bakka kana jala doktanii barsiisa. Isa kana immoo waan mana keessatti fayyadamanii barsiisa yeroo baay'ee. Mana keessatti waa akkana fayyadamtanii yoo jette harmi keessan ka xiqqaate isinii guddata ka jige immoo isinii ka ayiraan akkas dhaabatee ilaali sii galee akka wannaa wariin oo dorrobu akkam jira harmi isaan kun guuttata miti guututa eetiin jabaata ka nama jibbisu dubartii irraa harmi guddachuu miti harmi guddachuun jiguu isaati sii galee jiguu isaati harmi dubartii tokko jigee harki uruma kana tokko laale jigee ilaale aayyoo durii tana fakkaatti sii galee so kanaaf jennaani namoota akkasiillee immoo waanuma isaan fayyadaman barsiisa jechuudha. Waan isaan fayyadaman manumatti. Okay namoota baay'ee dhufee ragaa baakan illee jechuudha. Dhugaa dubbachuu urgaatti waan sana barsiiftee fayyadamee harmeen koo duraan diqqaa ture harmeen koo manaa guddatee jira galatoomi. Bar dhugaa dubbachuu osoo waan ijoolleen irraa fayyanii fi waan isaan natti man as keessa gayyaasee sitti dhageesse sagalee isaaniitiif amanuu hin dandeessu. Ani waan hundayyuu wanna wajjin kaadha lakkoofsa wajjin seef godhadha. Waan nama fayyisu kana lakkoofsa wajjin keezii isaanii wajjin ka kentaaroti ka kaansarii amma dubartiin takka dhiyoo kana Kanaadaatti kaansarii irraa fayyada hin duutadhee doktoroonni itti himanii wallaahi billaahi hin duutadhamee itti himamee obboleettiin isii dhageettee dawaa gurguraa narraa fuutee fi yaa sababa na godhe malee rabbiin anaa miti kanama fayyisu rabbiidha kanama fayyisu galaamti. Aboo asittuu dawaa kaansarii obboleettiin akka dhukkubdi yaanii viidiyoolee waraabuu fi Olmudo kana beelame fi hinjira are amma dawaa kaansarii sun asoo haadha ilma wayii dhukkubsattu jira wallahi dhaqeen gaafanne gaafatu yeroo ni jira laal
mucayyoo tana asii fuudhanii erganiif doktorri maal jedheen dawaa aadaallee fayyadamini ammas immoo bakka kaansarii harmaatii qaama keessa faca'ee kalaas yeroodhaaf malee hin duutaniin rabbi naa dhiisu. Dawaa kaansarii gosa qabamuudha maqaa kaansarii mitaanan dawaa ta'a akkamitti asitti akkamii erguu dandeettan wallaahi nama dhukkubsatu jira wallaahi kenna kana haadha ilmoo. Kaansarii ispeeshaalii baay'ee turee hin jirre argitee baay'ee turee hin jirre baay'ee manni yaalaatiin baay'ee wanna jedhamee hin jirre argitee kaansarii akkasiiti hin ergeef kanaadatti mucayyoon kun dhostee manuma keessa fayyadamtee ergasiin booda gaafa ji'a tokko gaafa dhattee maramtu hin jiru wantichi doktoroonni hundi itti yaa'anii bakka maaluma fayyadamtee qoricha fayyadu kana fidi maanni akka eessa dhaqee dibichi jennaan dawaa akkasii nama biyya keenyarraa fayyadameetiin fayya jennaan isa nu dhiyeessuu fi dawaa akkasii fidi hin beektaa miti isaaniif argannoodha waan kanatti fayyadamuu barbaadan sii galee waan kaansarii yeroo baay'ee balleessu hin jiru addunyaarra namni kaansarii qabamee hin beekta paasetti dhibba keessa paasetti 99 du'a. Kanaaf ergasiin booda mucayyoo sun ganaa Kanaadaarra dhufuu barbaadu Dubaayin jechuudha nagalateeffachuudha jechuudha ganaa Dubaayi dhufuu barbaadu. Obboleettiin. Noonu isiin mataan isii jechuudha tafayyitu sun. Sigale rabbi akkasitti guyyaa si jiree fi waan akka intaarotii maali kunis salphaadha silaa nama tokko lama miti namoonni fayyan jechuudha warri dhibee onnee fa qaban onnee isaanii hin beekta dhibee onneetiif dhibeen aseenaa saayilent kiilar jedhamee beekama saayilent kiilar jechuun akkasumatti ciiftee bakka ciiftee faafta nam dhibee onnee dhibamu bar otomaa rafu kamachiin kutee fa argita saayilent kiilar jedhama bakka akkasumatti saayilent man nama ajjeesa dhibeen kun ammallee namni dhibee asmii qabu okay namni dhibee asmii qabu bakka ciisetti hafa yeroo baay'ee armii rabbi isa qabdu si galaamti maaliif immediately dhaabata sadaffaan dammoo okay sadaffaan immoo warra dhiiga qaban dhiibbaa dhiigaa jechuudha hypertension kan jedhamu kan warri qaban fakkeenyaaf gaafa dhiigni isaanii itti ol ka'ee jedhee yeroo tokko achumatti sadan kunin silent killer jedhamee beekama dhibee sadan kunin dhibee hamaadha dhibee biraa ambulaansii ofitti waamtaa waatu si beeksisaa yookiin mata si jooraa yookiin dafqitaa yookiin laaftaa si galee waan fedhii yoo ta'e jedhe haga tokko jechuun of qaqqabuu dandeetta mana yaalaa deemuu dandeessa dhiboota kanneen sadiin gaa'uu yeroo siin kennu waan ta'eef namoota akkasiillee namoota baay'ee turraa fayyee jira dhibee onnee kanallee jechuudha as dhufanii ragaa baanii mucayyoo qusee boontuu jedhamtootu jira namoonni hedduu waggaa tokko firriba dharraate komentii barreessaa waan isin gaafadhoo jirate warri komentii waan isin gaafadhu barreessaa waggaa tokko guutuu akkanatti rakkaa raftee hin beeku akkaawuntii jijjiiradhaa barreessaa waan isin gaafadhu taaftaa godha feekin barreessaa warri saalfattan feekin innaa namoota akkasiillee feek akkaawuntiin barreessaa yoo saalfattanillee qorichi dhiigaa ni jira feek akkaawuntiin barreessaa yoo saalfattan akkanaa hoo qabdanii ni jira. Tokkoffaa inni kun sababa hormooniiti. Even dubartiin baay'een ka garaan isii hin teenneef ka taa'ee irraa bahu iyyuu miti. Ka garaan hin teenne iyyuu jechuudha. Ka garaan hin teenne iyyuu rabbii gadi jechuudha. Rabbii gaditti akka garaan isii taa'u ka hormoon isii si'eessu jira. Okay? Ka hormoon isii si'eessu jira. Inni sun asiin durallee viidiyoo hojjedheefi ture. Okay? Viidiyoo hojjedheefi. Dawaan kun dawaa baay'ee beekamaadha. Sitto adii fi maal goota qomxaa godhu boori godhata bafad qomxaa godhu. Awwalloon akkana jinsi godhattee gubatuufi yeroo fantu qomxaa godhaa hin deemne. Eshi sorry seenaan natti dhufe. Rakkina qaba baga dhufen. Keeriin isaanii waliin haa dhuftu. Laal namoota akkasii yeroo baay'ee viidiyoo illee hojjedheefi jirallee bilisaan jechuudha maal akka fayyadamuu qaban. Okay wanti kun beekamaadha. Kaf Maryam jedhama. Baay'ee beekamaadha warra raboota sirriitti beekaniin jechuudha. Kaffi Maryamii. Kaf Maryam. Maal jechuun? Maqaa dawichaatti amma na bira jiru sitti mul'isuu danda'a yeroo biraa viidiyoo illee hojjedheef jira namoota akkasii. Kaf Maryamii kana akkasuma immoo garfaan beekamee garfaa. Qirfaa. Qarfaa kana fi baamiyaa maal jedhama ladies finger jedhama ingiliffaan. Eshi. Kanneen sadan bishaaniin danfisanii bishaan isaa jalaa dhimbiibanii xuriin laguusii fakkee bulii 28 akkatti dhufu yookiin bulii 30 akkatti dhufu ispeeshaalii namni tokko ka ulfaa'u yookiin warra garaan taa'uu didallee jechuudha. Ka ulfaa'u walakkaa gaafa xurii laguusanitti irra caalaa killee isaanii ka dhaabattu. Siigalee ka ulfaa'uu danda'an.
Yoo ka soddoma ta'u ta'e gaaf guyyaa 15 yoo ka 26 ta'u ta'e gaaf guyyaa 13 yoo ka 28 ta'u ta'e gaaf guyyaa 14 argitee walakkaa sanitti killeen kan dhuftee qophooftee sanyii kormaa barbaadu. Kanaaf maal gochuu qabarree isaanii waan kana danfisanii bisaan isaa jalaa calalanii okay guyyaa tokkorraa kaasee guyyaa 30 okay yeroo hundaa jechuudha ganama garaa duwwaatti burcuqqoo shaayii tokko dhugan si galaa miti burcuqqoo shaayii tokko dhugan yoo barbaadan immoo guyyaa 10 irraa jechuudha guyyaa 10 irraa guyyaa 20 jidduu jirutti yeroo killeen isaanii qophaa'ee sanyii dhiiraa barbaaduudhaaf gara oovarii dhufutti waan kana ganama burcuqqoo shaayii tokko dhugan si galaa miti wanni kun waan geessanii dhugdee geessitee abbaa manaa bira dha'itti ka dhugu kun dhiirsa moo jaarti? No, jaartidha. Silaa hojii raftii mila guyyaa irraas hojii. Sigalee keessattuu gaafa guyyaa walakkaa xoriin laguutti dhufu kanneen sirriitti dhugan sigalee gaaf kana immoo sirriitti dhuga malee hin dhugu yeroo hundaa ganama garaa dhugu. Sirriitti dhugdi jedhi kana gatii fi qoriin illee hin dhuga amma nama baay'ee nu dhaggeeffataa jira waan sirriitti dhuga yoo jettu kana amma gara naannawa kennaa arsii kana. Dhiiraaf jira waan ta'eef kaa'ee dawaa kana gixxee ofii godhee albaata mana keessa oofee. Lakkisi dhuga malee hin dhugu. Isaaf faayidaa qabu. Sirriitti dhugdi jedhi. Achiin booda ela doktor isa dhiirota baasaa fixe eshi achiin booda immoo sanyiin isii suni akka dhufee si'aayetiin okay sanyii kormaati wal qunnamee jedhee akka gad ilmootti jijjiiramu si'eessa jechuudha gargaara jechuudha wantichi kun dawaan kun eshi kan isaanis yoo qabni jira kanaaf akkasii gabaamatti kunillee ni jira jechuudha baadeeti garuu rabbi karratti nama qabu sii galamiti rabbi jedhettee karaarra ciisin jiran rabbi naa kenn ilmoo jettee ciisu son taane rabbi dhibee buusee dawaallee jala buuse kun beekamaadha wanti baay'ee nuti hin beeknu malee addunyaa kanarra dawaan ni jira garuu maaltu fayyadee addaan baafnee beekuu hin dandeenyu kanaaf kunillee ni jira jechuudha baadeeti namoota baay'eedha viidiyoo dalagee jira kanaan durallee. Galatoma ulfaadha. Even kabiraatiin asirra waan si dabalu qabu. Yoo barbaadde torbaanii jechuudha guyyaa tokko naa kenniitii waan namni gaafatu irraa ni dhufa. Waa baay'ee jiroonni hawaasa keenya barsiifnu. Warra ulfaatu fakkeenyaaf warra ulfaa kanayyuu da'uudhaaf hoo qophaa'e maal gochuu qabanii noormaali da'uudhaaf sii galaa miti. Noormaali da'uudhaaf maal gochuu qabdi dubartiini. Akka ciniinsuurratti rakkanne. Akka ciniinsuurratti rakkanne wantoota barsiifnu jira laal. Sii galee mana salphaadhaa akka deessu. Okay, waan nu jenne kana hojjattee dawaan nu jenne kana illee fayyadamtee ispoortii nu jenne kana illee hojjattee ispoortii kun akkaataa hojjetan qabaa guyyaa kamirraa yookiin ji'a kamirraa akka ispoortii kana eegaluu qabdu itti himnee haala kanaan barumsa waan ta'eef hamma dandeenye jechuudha. Argitee namni hunduu addunyaa kanarra hin taa'u borosarraa deema beek. Si galee garuu waan gaarii hawaasa kee barsiiftee biraa deemtee jette homaa rakkina hin qabu. Namni waan gagamaayuu wal barsiise kun waa'ee fayyaatu waan ta'eef jechuudha. Si galee awwaan argeef si bara. Gaafa asirraa deemne illee nu yaadataa ni wal gammachiisa. Namoota baay'ee laal haala kanatti waa'ee nu goon amma sirriitti gammachiisan sirriitti barsiisan hawaasa abbaan manaa isii habaxaruun du'aa isinii gooti dubartiin guutuu yoo isin asirraa deemsenne magfiraa isinii karatti. Exactly. laal ka ciniinsu dhiisi ka pireedii nama dhukkubuu dawaa nu kenni hojii madamii hojjechuu dadhabne laal kun salphaa viidiyoo siin dalagee jira warroota xurii lagoo siin dhufu siin dhukkubuuf jechuudha viidiyoo siin dalagee jira bilisaan jechuudha dhaqaana jira laalaatii yoo barbaada deebee siin dalagaa gaafa xurii laguu siin dhufuudha guyyaa 3 guyyaa 4 hafu dawaa kan dursitee dhugda achiin booda gaafa dhufee jedha akka laga bayyi ofii yaa'a malee takkallee garaa si ciniinu takkallee si dhukkubu salphaa ofii isaatiif sirraa yaa'a jechuudha sii galee. Kawan nama jira ifnaan. Wantarma guddisu kan guddisu. Amma akka carraa ta'ee namni kun garagara jaalallee kee yookiin ta'e wayii beellamattee wal arguuf. Jidduma kana osoo beellama kee kana biran gahin tabiraa taaptaap godhee yookiin taaptaap godhamtee yoo dhufte dawaan adda baasu jira. Kun immoo waan jiru waan akkasii hin jiru. Milki salaatiin. Wanti isin muuzii isaa kana beektuun yookiin inni daabboo isii kana beekuun hin jiru. Kun immoo waan akkasii hin jiru. Waan akkasii hin jiru doktora. Garuu waan siraa jabeetta dubartiin gariin garuu shittaa jaarsasaa kana jechuun
wallahi beetti beek yoo inni qatiin faa dubartiin gadi akkanatti jettee akkan dubbisuudhaaf itti jiddeefa nutum beene kan warra dhiiraa kanatu beene barruuti miskiina jarri hin beekan dhuga nutum beene malee dubartiin morma jalatti dhungattee beeyti yoo isa biraa dhooftee dhuftee shaawara yoo seente hin beeyti shaawara sun galle dhuftee jarri akka gaalatii bara amma gaalli yoo bade jechuu badee fakkeenyaaf yoo akka shaashamannee kanarraa asallaa yookiin Adamarraa Shaashamannee gara Shaashamannee yoo Baalee roobetu yoo dhaqe badee jechuudha. Akkana samii keessa ol jedhee fuufee bakka gaalli inni keessaa bade jiru san beekas udii kanatti xarafarraa xarafatti jechuudha. Lafa guyyaa 2 guyyaa 3 deemee gara. Funyaan dubartii akka funyaan gaalatti natti fakkaate yoo ati waa balleessitee badee dhufte akkana morma jalatti dhungattee hin beekti morma jalatti suufattee beekti shaawara yoo seente. Nun beenu kaanu miskiina. yaa dhugaa Kanaaf amma waan akkanaa kana osoo sirriitti dhiirota gargaartanii isin miidhama keessa jirra. yaa kanaaf waa sirriitti suufuu nu caala adda baafatanii akkusan immoo namni beelladarraa gadaanaadha waa suunfachuudhaan beelladarraa gadaanaadha beellanni sareen faan fakkeenyaaf harka 39 nu caalti harka 39 waa suufuudhaan nu caalti sareen jechuudha beelladarraa gadaanaan ka waa sirriitti suufuu hin dandeenye ilma namaati si galee ilma namaati. Kanaaf yeroo baay'ee wanni saree fuudhanii jechuudha. Amma laal CID'n yookiin poolisoon jechuudha. Yookiin warri poolitikaa kun sareetti fayyadamanii bara. Kanaaf beeksisanii fayyadamanii saree guddisanii maaliif saree waasuu fuudhaan beellada keessaa tokkoffaadha. Sii galee. Kaborci hoo jira koomentii jala. Kaborci salphaadheesim jira. Ulfisi borciinis ulfa ji'a 3 ji'a 4 yoo fakkaatu ta'e ka ji'a 8 9 sontaan kala hagana ga'e ilaal. Sontaan borci normaali. Akka maammattuu fa'aa kana yoo ta'e hoo. Guddaa kana. Gizee xayiqaal maaliif yeroo isaa turtee fudhattoota rakkina qabu dubartiin ta'e namoonni beektu dubartii Oromoo keessa obsan qabdu ji'a tokko ji'a 2 fayyadamtee dhuftee sarrabsitii dafee narraan balleessante maaliif yeroo gaafata kaan ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 itti fudhachuu danda'a. Maaliif albaasaa deema waan ta'eef tokko guyyaan takkatti laafuuf godhee keessaan baasu. Ni albaasa bara. Borcii gaggabaabaa yoosuu baasa. Yoosuu rakkina qabu ji'a tokko bulii 20tti ji'a 2 keessatti irraa balleessa namoonni 7 dhufanii masakkarantu jira bara. Maadhemaan cina keessaa yaataa? Lakki adada dhudduun akka shaayitti dhugan galgala ganama lafaa kaateetti si'a 3 si'a 4 mana fincaanii deemta mana mee xurgee kana. Faatti isaanii kana kun ekstra faattiin jira miti faattiin dabalataa. Ekstra faatti kana jechuudha waan xuraa garaa keessa yookaan bara garaa keenya kana beeku malee bare kaborcii jedhamu waan kachara keessa ol ga'ee jira bara. Waan kachara isa kanniin qulqulleessee yerootti gara alaa baasa. Achiin booda garaan isii ni sarrataa jechuudha. Tokko lammaffaa immoo namni borcii balleessuu barbaadu paarsentii 80 daayitii irratti dalaguu qaba. Daayitii jechuun nyaata irratti. Shadhiftee asii ruuza harka 5 ofii oofaa ofii galchaatiin borci qannasoo jette hin danda'amu. Nyaata xiqqoo nyaachuu qabdi laal. Nyaata irraa soomuu qabdi. Nyaata nyaatuuf nyaan dhiisuu qabdi. Ispeeshaalii ruuza fa'a irraa nyaachuu dhabuu. Yoo danda'amne gonkumaan nyaachuu dhabuu. Waan akka salaaxaa nyaachuu asiin dawaa dhugaa asiin ganam loomiif jinjibila shaayii wajjin dhugdi garfaa yookiin shaayii wajjin dhugdi malee caaluma jetteetiin ani dawaa fayyadamaa jettee yoo harka 5 10 fi galchitu ta'e homaa qannasuu hin dandeessu. Ergaan nu dabarsitaniif galatooma yeroo biraa yoo gaafii qabaanne dhufnee isin gaafannaa thank you so much doktora kiyya rabbi si haa milkeessu. Hayyee doktora isinis galatooma fayyaa nu ta'a. Nordoof keessan immoo dagatinaa torbaanii sagantaa fayyaa jedhu isin qopheessine isin dubbisnaa yookiin isin dubbisaa haala kanaan hawaasa keenya barsiisuu dandeenya.